Ashamaa harka fuunee kabajamoo hordoftoota viidiyoo keenyaa baga nagaadhaan dhuftan ani Shimeemaa. Kabajamoo hordoftoota viidiyoo kanaa hundi keessan viidiyoo kana keessatti appilikeeshinii itti fayyadamni isaa baay'ee salphaa ta'e kan barbaadanii argachuu hin dandeenye qabannee dhufnee jirra. Hanga xumuraatiin wajjin turaan affeerraa keenya xumura viidiyoo kanaa irratti obsaan yoo dhaggeeffattan ni gammaddu ni barattu. Ashamaa hordoftoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo baga deebitanii gara peejii keenyaan nagaan dhuftanii egaa guyyaa irraa aappii ajaa'ibaa tokko isiniif qabadee dhufee jira. Kanaan dura jechuudha peejii keenya irratti yeroo hedduu irra deddeebinee barreessaa turre namoota hedduuf waan hin galiniif jechuudha haalli itti fayyadame isaa bifa viidiyoo kana keessatti ni ilaalla jechuudha. Bifa viidiyootiin isinii qabadee dhufee jira. Taniifis gammachuu guddaatu dhagahama jechuudha. Wanti haaraa nuti har'a qabannee dhufne jechuudha akkuma kana dura fake chat karaa messenjeriitiin yookiin feesbuukiitiin isinii kana dura viidiyoo hojjennee turre jechuudha. Amma immoo WhatsApp feekii akkamitti hojjenna jechuudha. Chaatii sobaa jechuun chaatii dhaaraa jechuudha akkamitti hojjenna waan jedhu isinii qabadee dhufee jira jechuudha. Kana jechuun appilikeeshiniin kun wanti fayyadu WhatsApp irratti jechuudha. Miimii wantoota garaagaraa piraankii jechuudha. Namoota qoosaa wantoota akkasii kana ittiin hojjechuudhaaf baay'ee isin gargaara jechuudha. Appilikeeshinii kana dursa waan gaariidhaaf itti fayyadamaa jechuun wantoota badaallee namoonni ittiin dalagan tokko jiraachuu waan danda'aniif jechuudha. Appilikeeshinii kana Play Store keessaan buusnee akka Play Store keessaa bultii muraasa isin dalagu jechuudha. Akkasuma immoo limited waan ta'edha jechuudha. Kanaafuu liinkii nuti isinii kennuun tuquudhaan barraa buufachuu dandeenya jechuudha karaa salphaa ta'een. Egaa appilikeeshinichi keessi isaa yeroo seennu baay'ee salphaadha kun akkuma iskiriinii irratti argitan mallattoon isaa kana jechuudha. WhatsApp feekii jechuudha. Chaatii ofumaa keessanii nama lama fakkaatanii ittiin hojjechuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf ani amma ana ta'eetiin jechuudha. Takka shamarii biraa yoo jiraatti akka shamarii sanillee ofii kiyyaa jechuun ofumaa kiyya barreessaa akka waan isin naa barreessitu fakkeessuudhaaf nu gargaara jechuudha. Keessaa yeroo bannu kana fakkaata. Amma jalqaba waan banaa jiruuf iddoo kana tuqaa jechuudhaanis. Maqaa kee barreessinaan jedha. Maqaa jechuun maqaa chaatii sobaa kan ittiin hojjechuu barbaadan jechuudha. Fakkeenyaaf ani amma Shakkuu jedhaani. Guutumaan piroofaayiliin kiyya jechuun piroofaayiliin sobaa kun banamee jira jechuudha. Kunoo banamee jira jechuudha yookaan ediit gochuu jiruu hin danda'a naannoo kanarraa jechuudha. Baay'ee salphaadha baay'ee namatti tola jechuudha haalli itti fakkeessanii hojjetanii baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Kan biroo ammoo chaatii jechuudha. Chaatii gidduu kanatti lekkina gidduu kanatti chaatii nama barbaadanii uumuu dandeettii jechuudha sitti jechuudha. Chaatii nama barbaadanii jechuudha. Lakkoofsa nama kontaaktii nama barbaadanii fidanii footoo nama barbaadanii fidanii gidduu kanatti galchuu ni dandeettan jechuudha. Baay'ee kanaan dura jechuudha yeroo hedduu irra deddeebinee barreessinee jira peejii keenya irratti jechuudha. Yeroo hedduu irra deddeebinee barreessinee jira. Namoonni nu galintu jira waan jedhaniif jechuudha gama viidiyootiin qabadhee kan isin jechuudha. Fakkeenyaaf amma asitti kontaaktii neem jedha asitti jechuudha. Kontaaktii neem iddoo jedhu kanatti lakkoofsa nama ittiin feekii kan hojjechuu barbaadanii asirratti barreessitan jechuudha maqaa jechuudha. Lakkoofsa hin ta'in maqaa. Fakkeenyaaf anama nama tokko fudhadhaa. Fakkeenyaaf Adaanach Abeebaa fudhannu. Dursa kun baduun dirqama. Asirra jiru baduun dirqama. Adaanach Abeebaa Ingiliffa yeroo barraa'u kana waan ta'eef. Taayipingii onlaayinii akka jiraatu barbaadamoo barreessaa akka jiru barbaadamoo kaastiin barbaada waan jiru jira. Fakkeenyaaf onlaayinii barbaada waan ta'eef onlaayinii jedhaan. Kun akkanallee ediit gochuu dandeettanii jechuudha. Asitti ammoo suuraa galaarii keessaa filadha. Suuraa kana filadhaa jechuudha. Asitti ediit goona. Kunoo amma seef goona jechuudha ta'ee jira. Kunoo ta'ee jira jechuudha. Amma noormaalii WhatsApp kama dhugaasan fakkaata jechuudha. Isuma kama dhugaasan fakkaata. Baay'ee namatti tola jechuudha haalli ittiin qophaa'ee. Amma fakkeenyaaf jalqabnee jirra jechuudha. Hojii guddaa jechuun barumsa viidiyoo kana keessatti kaayyoo guddaan jalqabnee jirra jechuudha. Hi jedhee
jennaan. Kunoo asitti iddoo kanatti jechuudha. Kunoo iddoo kanatti miseejiin achirraa naa dhufu yoo barbaade jechuudha. Mallattoo kana gara saadimii barbaade immoo mallattoo kanaa jechuudha. Gara ergaa yoo barbaade gara miseejii fudhachuu barbaade immoo isa kanaa jechuudha. Ergoon barbaade amma gara deebisaa jechuudha. Kunoo ergamee jira. Isheenis amma haay akkama kanaan jettu barbaada jechuudha. Haay akkama kanaan jettu barbaada. Asitti ammoo dirqama kun jechuun waan kana jechuudha amma isin ilaaluu qabdan. Asitti kana jirtan yeroo gara isiirraa akka dhufu barbaadan jechuudha. Asitti kana jirtanii jechuudha. Kunoo kana jirtanii amma seendu godhaa jechuudha. Amma normaalii uma isin na ergitiif fakkaatee jira jechuudha. Online jira asitti adana cabee jira. Piis baqa sirriitti fakkaatee jira jechuudha. Ammas kun fakkeenya isin agarsiisa barbaayisoo. Gidduu isaaniitti maqaa nama barbaadan hojjechuu dandeettan jechuudha. Kanallee anatu barreessaa jira waan ta'eef anatu erguu barbaada waan ta'eef amma asitti jijjiiruun dagatina. Asitti akka ergamuu barbaadan innuu magariisa ifaa jechuudha. Akka ergaan gara isii dhufee barbaada immoo adii ifaa jechuudha. Mallattoo adii kana mul'isaa jechuudha. Amma gara akka deemuwwan barbaadeefan ergaan akka deemuwwan barbaade asitti kilikuudha jechuudha. Isinii gara jedhee yaadaa jechuudha. Haalli fakkeenya isaa kun. Kunoo asitti kan jira ammas adii irratti deebisee seendu godha. Sirriitti fakkaata jechuudha. Dhugaa sirriitti fakkaata. Appilikeeshinii kana waan gaariidhaan fayyadamu waan itti gorsu jechuun akkas waan akka meemee piraankii wantoota akkanaa kan ittiin dalaganiif malee jechuun akkas dharaa namoonni ittiin dalaganii jiraachuu dandeettanii san ofiitti galtanii anan galchu kanuma jechuudha. Fakkeenyi isinii galee jira jedhee yaada kadhumaa takka isin taa mul'isu. Kunoo magariisa ergaa jechuudha. Asitti kilikii kana magariisa irratti deebisuun agarsiisa. Gara yeroo akka ergamu barbaadan jechuudha. Yeroo ergaan akka isin dhufu barbaadan immoo adii irratti deebisanii jechuudha. Baay'ee jechuun ofii keessanii isin bashannansiisa jechuudha. Yeroo kophaa keessanii waan akkana dalagdanii yaa sammuu keessanii yoo apdeet gochuudha. Hanga tokko isin gargaareedha yaada jechuudha. Egaa kun fakkeenya kenna kanuma fakkaata. Namoonni isin galii yoo jiraate viidiyoo jalatti koomentii nuuf godhaa. Egaa viidiyoon keenya kanarraa kanuma fakkaata. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin hanga walitti deemuutti nageenya keessan qaccee addunyaa geettan hundatti isiniif haa baay'atu. Liinkii appilikeeshinii kana koomentii jalatti fi viidiyoo kana gubbaa irratti ni argattu. Achirraan seenaatii buufadhaa jechuudha. Kallattii nuti kennu buufadhaa. Egaa ani kanis waliin ture shakuudha. Qanaa pireesirraa hanga viidiyoo biraatti walitti deemuutti baay'ee.